was an accident. Yeah? How about if I accidentally shoot you right here? No, no. Oromo. We ask. We need freedom. Norway! 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 Stop! Stop! Supporting! Supporting! The dictator! The dictator! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Norway! 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 Stop! Stop! Supporting! Supporting! The dictator! The dictator! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Norway! 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 Stop! Stop! Support! Arresting! Arresting! Torturing! Torturing! Innocent! Innocent! Oromos! Oromos! In Ethiopia! In Ethiopia! TPLF, stop, killing, arresting, torturing, innocent, Oromos, in Ethiopia, Free Bakkale Garba, Free Olbana Lelisa, Free Bakkale Garba, the dictator, regime, Ethiopia, Norway, stop, supporting, the dictator, regime, Ethiopia, Norway, stop, supporting, the dictator, regime, Ethiopia. Norway, stop, supporting, Norway, stop, supporting, government. Norway, stop, supporting, regime. Norway, stop, supporting, TPLF, Norway, stop, supporting, the TPLF, Norway. Supporting dictator regime in Ethiopia. Norway. Stop.
justice. We need freedom. We need freedom. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. We need freedom in all political prisoners. We need freedom in all political prisoners. Stop. 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 Supporting dictator. In Ethiopia. In Ethiopia. Norway. 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 Listen us. Listen us. Listen us. Listen us. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Free. 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 All political prisoners in Ethiopia. Free. All political prisoners in Ethiopia. In the world, Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Norway. Norway. Stop. Stop. Supporting the dictator. Government of Ethiopia. Government of Ethiopia. Norway. Norway. Don't participate in killing of Oromos. In killing of Oromos. Norway. Norway. Help the poor Oromo people. Help the Oromo people. No peace. No peace. In Ethiopia. In Ethiopia. No peace. No peace. In Ethiopia. In Ethiopia. We need justice. Justice. We need freedom. Freedom. We need democracy in Ethiopia. Democracy in Ethiopia. We need justice. For Oromo people. We need freedom. For Oromo people. We need democracy. For the Oromo people. We need everything. For the Oromo people. Down with dictatorship. Down with dictatorship. Down with dictatorship. Down with dictatorship. Supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime, Norway, stop, supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime, Norway, stop, supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime, no freedom in Ethiopia. No justice. In Ethiopia. No democracy. In Ethiopia. We need justice. In Ethiopia. We need freedom. In Ethiopia. We need democracy. In Ethiopia. Down with dictatorship. Down with tyranny. Down with independent freedom. Freedom for the Oromo people. 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 Ethiopia. Justice for the Oromo people. In Ethiopia. Free Bakkale Garba. Free Olbana Lelisa. Free Engineer Masfin Abbale. Justice for Oromo. Political prisoners in Ethiopia. Justice for Oromo. Political prisoners in Ethiopia. Stop land grabbing in Oromia. Stop land grabbing in Oromia. We need freedom. We need democracy. We need justice. We need freedom. We need
Stop supporting the dictator in Ethiopia. Killing Oromo will not supporting the dictator in Ethiopia. Peace and justice for Oromo. Justice and peace for Oromo. Stop land grabbing in Oromia. Free all political prisoners in Oromia. Stop arresting political prisoners in Ethiopia. Stop supporting political. Kanaaf jecha gara kamii dhaabanna? Asuma marrete. No freedom. No freedom. No freedom. No freedom. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. Altoko eenyaanis arga keenya ol kaasaa altoko duwwaadhaa danda'u jenna sirriitti jechuudha. No freedom! No freedom! No freedom! No freedom! No freedom! No freedom! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! No justice! No justice! In Ethiopia! In Ethiopia! No justice! No justice! In Ethiopia! In Ethiopia! No democracy! No democracy! No democracy! No democracy! No democracy! No democracy! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! No peace! No peace! No peace! No peace! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! We need justice! Justice! We need justice! Justice! We need freedom! Freedom! We need justice! Justice! We need democracy! Democracy! In Ethiopia! In Ethiopia! We need democracy! Democracy! In Ethiopia! In Ethiopia! We need justice! Justice! In Ethiopia! In Ethiopia! We need freedom! Freedom! Oromo! People! We need justice! Justice! We need freedom! Freedom! We need freedom! Freedom! We need justice! Justice! For the Oromo! People! We need democracy! Democracy! We need democracy! Democracy! We need justice! Justice! We need justice! Justice! No democracy! Democracy! In Ethiopia! In Ethiopia! No justice! Justice! In Ethiopia! In Ethiopia! No democracy! Democracy! In Ethiopia! In Ethiopia! Free Oromo! Free Oromo student! Free Bakkale Garba! Free Olbana Lelisa! Galatoma! We need freedom! Freedom! We fight for justice! For justice! We fight for justice! For justice! Free Oromo students in Ethiopia! Free Oromo political prisoners in Ethiopia! Free Oromo students! We fight for justice! We need freedom! We need justice! We fight for peace! We need freedom! We fight justice! Norway, stop, helping, supporting, dictator regime in Ethiopia. Norge, Ikestote, dictator regime in Ethiopia. Norway, stop, helping, dictator regime in Ethiopia. Korlat Bakkale Garba, Korlat Olbana Lelisa, Veteran democracy in Oromia, Veteran democracy
democracy in Oromia. We need justice for the Oromo people. We need peace a killer. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No justice in Europe, in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. We need freedom. Freedom. We need freedom. Freedom. We need Freedom. 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 We need freedom. 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 Geç, başı bu. Gar tokkotti sassaabamni namoonni gar tokkotti sassaabamaa warri gara dudduubaa kana jirtan gara fuuldura kanatti sassaabamaa. Galatooma hundumti keessanii saba sagalee hin qabne sagalee isaanii sagalee dhageessisuudhaaf addunyaa irratti sagalee saba keenya dhageessuuf akka kanatti walitti qabamuun keenya wanta guddaadha. Kanaaf hojii guddaadhatu hojjetamaa jira jechuudha. Naa gara sagantaa keenya sattaanutti dabarraa. Nagama miti. Mee asii maddee akkana nu dhiiba gara duubatti maal? Sagantaa saattaa nutti darbina. Amma sagantaa keenya gara xumuruu irratti dhiyaannee jirra. Kanaan booda waan hojjennu xalaa mootummaa kanatti galfannu isiniif dubbifna. Sanatti naansee namoota affeeramantu naannoo kanatti haasaa nuuf gochuu jira. Obsaan nu eegaa jiru. Sila kana duraan dursee xalaa mootummaa kanatti galfannuun isiniif dubbisaa. Sanaan booda warra haasaa nu godhantu itti fufaa jechaadha. Xalaan mootummaa haaraa kanatti galfachuuf barreeffanne afaan Ingiliffaatiin isiniif dubbisaa. Statement of peaceful demonstration of Oromo asylum seekers in Bergen and surrounding. We, members of the Oromo asylum seekers in Bergen and surrounding, members of the Oromo community in Bergen, all concerned Oromos and Oromo Norwegians settled in Bergen and its surrounding, protest against the human rights violation by the criminal Ethiopian regime. The Ethiopian government led by the EPRDF, the ruling party, is known for its human rights violation, severely restricting the activities of the political opposition parties and for targeting innocent independent media. The Ethiopian government is in any sphere does not tolerate dissent ideas. The authorities imprisoned the opponents of the government. Peaceful protests are being suppressed. Arbitrary arrest, torture, ill treatment, rape, and violence against women in detention centers are common on daily basis in Ethiopia. Ethiopia is ruled by a single party, the EPRDF, for the last 22 years, and the human rights violation, particularly against the Oromo people, are deteriorating from time to time during those years. The Oromo people, whose members are comprised of 40% of the Ethiopian population, have long been subjected to persecution and mistreatment. The EPRDF labeled the Oromo Liberation Front, OLF, as a terrorist organization and accuses
any Oromo who speaks for the Oromo rights as a terrorist to intimidate and imprison the Oromos. Thousands of Oromos are in prison accused of supporting or sympathizing the Oromo Liberation Front. In December 2012, the opposition leaders Bakale Garba and Olbana Lelisa were sentenced to 8 and 13 years imprisonment respectively. Execution, extrajudicial execution and torture in Ethiopia. The recent shocking incident where the killing of 27 innocent Muslim Oromos, including 5 children in Kofale, RC region of Oromia on August 3, 2013, and the murder of Engineer Tasfahun Chamada, who has been tortured and killed in Kaliti prison on August 24, 2013. We believe the Norwegian government is fully aware of all kinds of human abuses by the Ethiopian government. Forced displacement. The Ethiopian government is displacing thousands of Oromos and other southern people like Gambelas without any compensation from their land. The government is leasing huge areas of land to foreign companies by displacing the indigenous people. We oppose the forced displacement of indigenous people from their ancestral land. Interference in religion affairs. The Ethiopian government is interfering in religion to appoint pro-government religious leaders to power. The security forces killed several Muslim protesters who opposed the government, particularly in Oromia. 4 people killed in Asasa, RC region of Oromia. 27 Oromo Muslims were massacred in Kofale town, Oromia region on August 3, 2013. We protest the government interference in religious affairs and its repressive tactics against our Muslim brothers. Therefore, we appeal respectfully to the newly elected Norwegian government to stop providing financial aid to the Ethiopian government and stop maintaining the EPRDF on power. We to give protection and political asylum to the Oromo asylum seekers in Norway. To express its concern and pressurize the Ethiopian government egaa kanatti aansee warri haasaa nuuf godhan obsaan nu eegaa jiru. Isaan tartiiban asitti affeerree ergaa nuuf dabarsan qabu. Warra Dr. Dagafaa Abdiisaa gara kanatti as ba'anii haasaa akka nuuf dhageessisan kabajaan isaan gaafata. Nagama. Ayata ummata keessanii fi waan ummata keessan irra gahaa jiru waan isin irra gahaa jiru si rakkina ummataa Oromoodha mootummaa Noorweetti mootummaa wayyaanee sanaan irra ga'u
akkasuma isinis rakkina biyya keessaa isin irra gahu rakkina sana keessa jiraachuu dadhabdanii lubbuu keessan baafattanii biyya kanatti kolgaltummaa gaafattanii isa kana dhageessisuudhaaf mootummaa wayyaanee mootummaa Noorweetti dhageessisuudhaaf hiriira nagaa har'aa baatan kan irratti argamuu keessanii fi maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromootiin isin galateeffadha. Kanatti aansee waan jechoota tokko tokko akka sirraa'uun gara fuuldura akka sirraa'uun isinitti himuu barbaada. Jechooti kunis namoota Oromoota ayyaman arganneeni baqattoota jedhamanii akka itti waamuun sirrii miti. Kun akka sirraa'uun barbaada gara fuulduraatti Oromoota biraa. Waggaa 22 as isaan duras ta'e yeroo dargis ta'e kan biyya alaatti biyya iddoo adda addaatti ba'an Oromootiin dhimma siyaasaatiin qabatee kan biyya alaatti ba'anii kolgaltummaa siyaasaatiin alatti ba'anii gaafatu malee namni muudame sagaleetu jiru maaliif akka ta'e Oromoon yeroo dargis ta'e yeroo wayyaanees dhimma siyaasaatiin qabatee biyya alaatti ba'e hundumtuu hirkata siyaasaatiin ba'e malee inni ayyama argate akka tokkotti ilaalame inni ayyama arganne baqattoota jedhamuu qabu. Kana sirreeffadhaa gara fuulduraatti. Baqattoota jedhamuu qaban. Garaagarummaan tokkollee hin jiru. Namni tokkollee Oromoo ta'ee hirkata siyaasaa yookiin sababa siyaasa Itoophiyaa keessa jiruun alatti ba'ee ayyama argate innis hirkata siyaasaa gaafatee argate jedhama malee maqaan addaan kennamuuf. Kanaaf hirkata siyaasaa warra gaafatan jedhamee akka aasaam gara fuulduraatti kun sirraa'uu qaba. Ishee kana ibsuu barbaade. Gara biraan waan baay'ee haasa'uun barbaadu asitti mutti dubbifamu hundi isaa tarreeffameera. Hundi isaa tarreeffameera. Uummati Oromoodha imaammata Abashootaa mootummaa Abashootaa waggaa dheeraadhaaf uummata bal'aa kana hacuucanii karaa adda addaa karaa aadaa karaa afaanii karaa qabeenya isaa hacuuccaa jala gashanii akka uummati kun walitti hin qabanne. Imaammata waggaa dheeraadha. Keessumaa immoo kan wayyaaneedha kan ija baate. Akkuma isin biyya keessa agartanii jiraachuu dadhabdanii biyya alaatti yaa'ane kana lafa keenyaa lafa rakkaa akka inni gorkii ta'u akka inni gara gammoojjiitti jijjiiramu uummati isaa akka afaan tokkoon akka ol qoqqoodhu hirii biti isa jedhu sanaan yoo uummati bal'aan afaan tokkoon gurmaa'e jaarmaa jalatti waan jaarmaa isaa jabeeffatee jaarmaa siyaasaa adda addaa yoo qabaate xiyyeeffannaa mootummaa isaa irratti yoo ta'e jiraachuu akka inni hin dandeenye waan beekaniif ta'u imaammata waggaa dheeraa uummata Oromoodhaa gosaan gandaan amantiidhaan walirratti odeessuudhaan akka waliin qabannee waggaa dheeraa godhamee ture. Hooyaane immoo bifa addaatiin imaammata kan jabeessuudhaan bifa addaatiin uummata Oromoo akka wal qoqqoodee biyya keessatti biyya alaatti kan wal qoqqoodee waliin qabannee godhaa jiru. Kun imaammata waggaa dheeraa kan hubadhaa. Isa kana hambisuudhaaf uummata keenya badiirra hambisuudhaaf qabsoo tokkummaadhaan qabsoo irree tokkoon gochuu duwwaatu akka nu baasu hubadhaa. Imaammati ol qoqqooduu kun wanti Oromoonni utuu hin beekinis ta'e utuu beekanii ol qoqqoodan kun imaammata diinaa akka ta'e Oromoon hubachuu qaba.
imaammata diinaa kana. Imaammata diinaa hojiirra oolchuu, wal qoqqooduun, walitti qabachuu dhabuun, walirratti olola oofuun, wal diiguun, wal balaaleffachuun kun imaammata diinaa akka ta'e Oromoo dubbachuu qaba, dubbachuu qaba. Yoo kana goone guddaatu gaggeeffamaa jira. Uummata hedduus dudduuba kanatti mul'ata dhaadannoo kana dhageessisuu dhufanii. Atillee bakka kanatti dhaadannoo sana namoota dhageessisan keessaa tokko fuulduratti dhaadannoo dhageessistuu si argitan jira. Eessaa dhufte? Kaayyoon isin asitti walitti qabamtanii dhaadannoo kana dhageessisan immoo maali? Maqaan koo Shaawiin Beekan jedhama. Bakka inni jiraatu Amarraan jedhama. Irraa kaayyoon kan tokko qabamnee waan nagaa kana babal'atanii uummata Oromoo yeroo uummata Oromoo biyya rakkataa jiru barattoota Oromoo bara barumsaarraa qabamanii hidhamaa reebamaa biyya isaaniirraa ari'atamaa buqqa'aa jiran akka rakkoon irraa dhaabbatuu fi uummata Oromoo lafa isaaniirraa buqqisanii immoo biyyoota adda addaa keessatti rakkisaa jiran biyyoolaatti baqachaa jiran wanti nuti uummata Oromoo irra biyya isaanii keessatti isaan nagaatti jiraatan goonee akka irraa dhaabbatuu fi mootummaa biyya kanaatti mootummaa addunyaatti xiyyeeffachaa jiru. Mootummaan wayyaanee mootummaan garbootaa akka inni rakkoo uummata Oromoo irra geessaa jiru kan dhaabatu. Dhaadannoo adda addaatiin dhageessaa turte mee maal fayyichaa turte dhaadannoo itti tokko godhachuu dandeenyu amma dandeessa? Dhaadannoo dhageessifachaa ture waan nuti nagarraa dhala namaa kanatti argamee jira. Namoonni kun hundumtuu isaan dhufan diimorsiitii dhageessisu akka ture dhaadannoo isaaniirraa dhaga'uu dandeenyeerra. Atis isaan keessaa nama tokko dhaabattee diimorsiitii dhageessisu kan argine. Mee maal jechaa turte? Maaliif immoo bakka kanatti argamtan kaayyoon diimorsiitii kanaas maalidha beektaa? wanti bakka kanatti argamneef biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti uummata keenyarra rakkina ga'u barattootarra rakkina ga'u ammas namoonni baay'een mana hidhaa keessatti reebamaa waan jiraniif namoota san akka bilisa ba'anii fi Oromiyaas akka bilisa baatu mootummaan Noorwee immoo mootummaa diktaatarii Itoophiyaa kana akka gargaarsan gargaarre mootummaa kanatti himuu bakka kanatti baanee arra. Mee maal fayyichaa turte dhaadannoo sin dhageessaa? Dhaadannoo dhageessaa turre mootummaan Noorwee afaan Ingiliziin stop helping supporting helping way the most hin gargaarina uummatni keenya mirga argachuu qaba. Uummatni keenya mirga argachuu qaba. Dimookiraasiin hin barbaachisa uummata keenya fi namoonni hidhaa keessa jiran hiikamanii kan kana fakkaatu dhageessaa turre. Milkooftaniitu? Nu milkoofne illee yaannaa xaliyaa barreeffamallee guyyaa manneen galfannaa milkoofne illee yaannaa. Galatoon. Demonstration geessisaa jirta kanarratti immoo alaabaa dabarsummaa asitti walgennee fi sagalee uummata keenyaa dhageessisuudhaaf uummanni keenya kan mana hidhaa jiranii kan mana hidhaatti reebamaa jiranii hidhaa keessa gadhiifamuu qabu uummanni keenya ammoo mirga isaaniitti falmachuudhaaf kan dararamaa jiru darara san keessa gadhiifamuu qabu uummanni keenya ammoo osoo mirga hin qabaatiin ammoo gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhuun ammoo uummata keenya miidhuudha kanaaf haa dhaabbatu. Mootummaan Noorweeyyuu mootummaa Itoophiyaa gargaaree uummata keenya irratti miidhaa geessisaa wanti jiruuf gargaarsa gochaa jiru kana dhaabuu jechaa jirtu jechuudha. Gargaarsi mirgi osoo hin jirre gargaarsi mootummaa diktaateraatiif godhamu haa dhaabbatu. Uummanni keenya hidhaa irraa akka irra hidhaan uummata keenya irra dhaabbatu. Mee ati eessaa dhufte? Hagam fagoo biyya kamiitti dhufte? Ani magaalaa Liilaman irraa dhufe kan dhufeef immoo sagalee uummata keenya dhageeffisuudhaaf. Hedduu galatoon. Yaatis fayyadamu. Keenya afaan tokko dubbachuu danda'u uummata Oromoorra waan ga'aa jiru kan yoo ibsinee itti manneedha. Kana gochuudhaaf hiriira akkasii yeroo yerootti qopheessuu yeroo yerootti isa hojjetu bira dhaabbachuu dhaaba isa qabnu jabeessuu akka uummataatti uummanni amantii adda addaa hin qabne hin jiru. Uummanni naannoo adda addaa irraa dhufne hin jiru. Kan Oromoos adda miti. Garuu nu Oromummaa keenya dursuudhaa qaba waan hundumaa. Akka Oromootti kan nu biyya keenya irraa ari'atamnee baane. Kan nu biyya keenyattis deebiinee mirga keenya kabajaa keenya argannu akka Oromootti. Kanaafi dhaamsanis ni kenna waan sirra waan dogoggore waan bade waan qajeeltuu hin taane kan qajeelchuu danda'u nuyi. Alagaan dhufee nuuf hin qajeelchu. Yoo nu hojjennedha kan nu bilisummaa ba'uu dandeenyu. Kan bilisa nu baasu hin jiru. Kan biyya keenyatti nu deebisu hin jiru. Maatiin nu jalaa hin miidhamnes keessa jiran natti hin fakkaatu. Kan obbolaan isaa hin hidhamne. Kan obbolaan isaa hin dhiibamne. Kan barannedha. Yoo xiqqaate ilmaan Oromoo barannee as jirrachuudha. Uummanni keenya nurratti waa baase nu barsiiseera. Haati keenya gabuu gocheetu sala kodhaqee baradhu. Ilma kodhaqee baradhattee nurratti dhamaate.
kana deebisuu fi qabna akkamitti hin deebisnaa kun akkuma godhu kan ijaaramuu hiriira bahuu iyyachuu saba keenyarra kan egaa jennee dubbachuu mootummaa guddaa bira dhaquun hin barbaachisu naannoo jirrutti nama lama yoo amansiifanne isatu aha ummata akkasii jiraadha bakka filatu yoo kanaaf sadarkaan nuti hundumaatti akka nam tokkootti akka dhaabaatti akka ummata keenyaaf waan guddaa hojjechuu dandeenya. Isa rakkatuuf gargaarsa funaanuu dandeenya. Isa mana dhaa keessa jiruuf iyyachuu fi dandeenya. Isa mana dhaa keessa jiruuf gargaarsa argamsiisuu fi dandeenya. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Garuu kan maal nu gaafata? Ijaaramuu nu gaafata. Ijaaramuun maal nu gaafata? Waan barbaadnu beekuun nu barbaachisa. Oromoon maal barbaada? Biyya isaa irratti abbaa lafaa ta'uu barbaada. Mirga isaa deeffachuu barbaada. Haqa isaa sarbame san fudhachuu barbaada. Kana hin beekne waan wallaallu hin jiru irraa odeeffannoon lafa guutee jiru. Barbaacha illee nannu mana keenyatti nu dhufa waan biyya keenya irratti ta'aa jiru. Kanaaf dhimma itti baanu haa hojjennu dardarri as keessa jiru kun. Dargaggoon kun isin humna Oromooti. Humna qabdan kanaan itti fufaa. Dargaggoon Oromoo jabaadha. Uummata kanaaf abdii guddaan isinii kan fuulduraatti illee qabsoon kun seenaan kan irraa isinitti kenneedha jechuudha. Kanaaf ani iddoon gammachuu isinirraa qaba. Akkasitti gurmooftanii isin arguu keessanii fi itti fufaa. Yeroo yerootti hiriira ba'a. Yeroo yerootti sagalee uummata keessanii dhageessisaa. Kanumaan isinii dhaamuu barbaada. Galatoomaa na dhaggeeffachuu keessanii. ዛሬ ለዚህ ለምንድን ነው የመጣው? ዛሬ የመጣ ነው ይህን ሰልፍ የኦሮሞ ህዝቦች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጭቆናና ግፍና መከራ ሲበዛበት ስለሆነ ብዙ ታዋቂና ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገሉትን የታሰሩትን ሰዎች ስለነሱ ስንል የወጣውን ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ይህንን ያዘጋጀው ማለት ነው? ይህንን ያዘጋጀው የኦሮሞ ነጻነት የኦሮሞ ተወላጅ ድርጅት ነው። አንተ በዛሬው ዕለት እዚህ በመገኘትህ የወንድሞችህንና የወገኖችህን ድምፅ ለማሰማት ነው እዚህ የተገኘው እና ይሄን ነገር በአግባቡ ተሰምቶልናል ብለህ ትገምታለህ? ከሚገባው በላይ ከሚገባ ጋር አሁን የወጣ ነው ሁሉም ህዝብ በህብረት ሆነ አሁን ባለነው ሰላማዊ ሰልፍ ሁላችንም ድምጽን አሰምተን የኖርዌይ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን ዳታ እንዲያቆምልን ሁላችንም በህብረት ድምጻችንን እናሰማለን። እንደገና መናገር የምችለው አሁን እዚህ የተገኘሁት የኦሮሞ ህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩትን ህዝብ ወንድሞችን ድምጽ የታሰሩትን ለማስፈታት ድምጽ ለማሰማት ነው የወጣሁት። ከዚህም በመቀጠል በተለያየ ቦታዎችም አሁን ድምጻችን ለማሰማት በተለያየ ጊዜ እንወጣለን ብለን እናስባለን። ስምህ ማን ነበር ያልከኝ? ስሜ ታመነ አሰፋ ይባላል። ታመነ አሰፋ በጣም አመሰግናለሁ ስለተባለ። ታንኪዩ ነው አመሰግናለሁ ስለተባለ። ባላል የመጣሁት ከዚህ ከበርገን ላይ ነው እና መቃንጎ ሰብሎ እንግዲህ ጌታቸው ጀለማ hiriira kana irratti argamne waa'ee Itoophiyaa irratti uummanni wayyaanee wanna irratti ijoollee irra geessisaa jiru balaaleffachuudhaaf innis immoo barattoota yuunivarsiitii rakkoon guddaan isaan irra gahaa akka jiruu fi mana hidhaatti hidhamanii cunqursaa fi dhiibbaan irratti gahaa jiru ijoollee san irratti an jiru san ibsachuudhaaf iyya keenya mootummaa Noorween akka dhaga'ee isaaniif bira wayyaanee bira kan dhaabbanne support kan goone kana balaaleffachaa jirra. Kunis immoo ani ergan dhufee biyya kana oggashaniifan deema. Amma irratti Osloos ta'ee biyya bakkee irratti hiriirri nagaa Oromoo kana obee achirratti nan argama nan balaaleffadha. Wayyaaneen achirra jiraachuu qabu. Ijoolleen keenya obboleewwan keenya baay'ee miidhamaa jiru. Mana hidhaa keessatti dukkana keessatti hidhamaniit rukutamaa ibiddaan faa wanni baay'een isaan irratti gahaa jiruuf rakkoo sanirra akka ba'an isa balaaleffachaa jirra kanumaaf ana asbe tak ሮቤራ ዋሚ ይባላል። እኔ እዚህ የመጣሁት አሁን ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለኖርዌይ ህዝብና ለኖርዌይ መንግስት ለማሳወቅና የኖርዌይ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት ለዲክታተር መንግስት የሚረዳውን የእርዳታ እንዲያቆም እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን የሰብአዊ መብት ጥሰት
ለማጋለጥና ለህዝቡ ለማስረዳት ነው የመጣሁት። እዛ የታፈኑትን ድምጽ እዚህ ለማሰማት ማለት ነው። አዎ እዛ የታፈኑትን እዛም ድምጻቸውን ማሰማት የማይችሉትን እዚህ ለማሰማት እኛ መብት የሚከበርበት ሀገር ስላለን በእኛ አማካይነት የነሱ መብትና ግፍ እንዲታወቅ ስለምንፈልግ ከመፎክሮች መካከል አንዱ ልትል ይችላል? ፍሪ ኦሮሚያ፣ ፍሪ ኦል ፖለቲካል ፕሪዝነርስ and free Oromia. Okay, thank you. አመሰግናለሁ። ጫልቱ አብዲ ሙሜ ኦሮሞዳ ዋይ ሪራ ረባኔ ፊ ዋይ ረኪና ኦሮሞን ኢልማን ኦሮሞ በረቴ ገልማን እንገው በረቴ ወጂ ወጀቻን እንደንደው አካ ብየ ኢፊ ሚቲ አካ በቀቱ ብየ ኢፊ ኬሳ አካ ነማ አለገላ ለማ ሙቱማ ኖርዌይ ገርጋርሳ ኢትዮጵያ TPLF mootummaa wayyaaniif saba xiqqoof birrii isaaniif gargaarsa kennu akka irraa dhaabu maaliif nuti biyya keessaas musliimaas haa ta'u kan musliima alaas haa ta'u rakkina jira ni reebamaa ni ajjeefamaa rakkina adda addaa itti gahaa jira kanaafuu kana beekuu qabaa kana rakkina kana isaan dhageessisuu hin danda'anii kana nuti kaas jiru dhageessisuu dandeenya biyya wanniidha dimokiraasiidha kanaafuu akka nu dhageeni waa'ee waan kana dabarsuu fi irraa hiriira nagaa baane kana dhagaa biyya keessa rakkina akka jiru addunyaa numa beekee haa ta'u immoo hukkaamamee jira hukkaamamaa sana akka ala ba'uu barbaanna akka beekamu. ደረጀ ገብረሕይወት እባላለሁ። እዚህ የመጣሁበትን ምክንያቶችና ሁሉን አንድ ላይ አድርጋችሁ እዚህ የመጣ ነው ያው አሁን ባለው ሁኔታ ሀገር ውስጥ እየተደረገ ያለው በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ሀገሪቷ ላይ እያደረገ ያለው የወያኔ መንግስት የሚያደርገውን በደል እያደረሰ ያለው ሰብአዊ መብት ረገጣ እንዲሁም ነፃና ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ሰዎችን እስር ቤት እያሰረ እያሰቃየና እያንገላታ የሚገኝበት ሁኔታ ለኖርዌይ መንግስት ለማሳወቅና ለማስረዳት ነው ሰልፍ ላይ የተገኘ ነው። እስኪ ካሰማቸው መፈክሮች ውስጥ አንድ ለትኛል ካሰማቸው መፈክሮች ውስጥ አንዱ we need freedom ነፃነትን እንፈልጋለን we need justice ሀገር ውስጥ ምንም አይነት ፍትህ የሆነ ስለሌለ ፍትህ እንፈልጋለን የወያኔ መንግስት ተወግዶ ነፃ የሆነና ሁሉንም በኩል አቀፍ የሆነ መንግስት እንዲፈጠር ነው ትልቁ ዓላማችን። ስሜን አልነገርከኝ? ስሜ ደረጀ ገብረሕይወት ተክለወልድ ይባላል። ደረጀ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔ እስራኤልን ጀደማ እስራኤል ዋሹን ጀደማ kanan jiraadhu mooraa baqataa keessadha. Arraddoo kanatti argame kanan dubbachaa jiru yookaan falmachaa kanan jiru saba koofidha, saba hidhamaa jiru, saba hidhaa jiru, saba reebamaa jiru, saba hacuucamaa jiru, sabatu mirga qabaatee lafa isaarra jiraachuu barbaadu mirga dhabee lafa isaarraa godaanaa jiru. Uummanni biraan iddoo isaa buufatee sabni biraan dhaqee iddoo isaa qubatee investerii jedhanii namoota biyyoota garaagaraa saba Oromoo saba biyya isaarra jiraachuu danda'u biyya isaarraa buqqisanii warroota biyya biraa investii godhu jedhanii irra kaan sana isaan kanaaf akkasuma immoo namoota hidhaa jiran sababa malee akkasumaan haqqi isaanii jalaa dhokfamee namoota hidhaatti du'aa jiran hidhamanii reebamaa jiran namoonni isaaniif falmu dhibee isaan kanaaf biyya dimokiraasii biyya Noorweey kana keessa taa'ee uummata saba koo warra sagaleen isaanii ba'ee dubbachuu hin dandeenye sanaaf dubbachaa jira. Kanaaf iddoo kanatti argame baay'ee natti toleera. Akkas galatooma. Qaadir jedhama kanneen dhufeef barganitti hiriira Oromootti jira. Sababni ammoo hiriira kana baaneef rakkina Oromoo irra gahaa jiru biyya keessatti rakkina barattoota Oromoo irra gahu qotee bultoota Oromoo irra gahuu fi mootummaan waa'ee amantii keessa galee Oromoota amantiidhaan fakkeessee Oromoota miidhaa jiru kana dhaabsisuudhaaf hiriira kana kan baane amma boodallee aadannoon keenya akkanumatti itti fufaa cifnee dalaguu qabna uummata biyyatti miidhamaa jiru kana hedduu mormachuu qabna carraa kannaa kennuu keetiif galatoomi haasaa kiyya bitee jira. Kiyya Ibrahim Maammaa jedhama kan dhufee Oslo irraayi kan dhufnee hiriira nagaa barganitti uummata Oromootiin dhiyaate irratti hirmaachuu dhufee wanni dhufneef ammoo sagalee uummata Oromoo
sagalee uummata Oromoo dhageessisuu dhufnee uummata keenya barattoota keenya ka yeroo irraa osoo waan tokko hin balleessin hidhaman qotee bulaa keenya ka lafarraa buqqifamu kana balaaleffachuu dhufnee haala gaariin balaaleffannee kana uummata Noorweetitti uummata addunyaatitti mootummaa Noorweetitti akkasumas mootummaa diktaatara Itoophiyaatiif beeksisuuf bakka kanatti argamne haala gaariin dhaamsa keenya dabarfannee jirra. Sagalee adda addaa akka lafti uummata Oromoo lafarraa buqqisuun dhaabbatu akka barattoota Oromoo hidhaman gadhiifaman dhaamsa adda addaa dabarfannee jirra. Haala gaariin xumurree jirra. Kanuma. ስሜ ባጫ ደበሌ ይባላል። በርገን ውስጥ ነው ያለሁት። ዛሬ ለተቃውሞ የመጣ ነው። ቲፒኤልኤፍ ኦሮሚያ ላይ የሚያደርገውን ትግል በመቃወምና ኦሮሚያንን የኦሮሚያ ተማሪዎችን ህዝቦችን እየጨፈጨፈ ስላለ ይሄንን ደግሞ የኖርዌይ መንግስት ተመልክቶ ወያኔ ከመርዳት እንዲያቆም ጥሪያችንን ድምጻችንን ለማሰማት ስለሆነ ይሄንን ለዓለም ህዝብ እያሰማን ነው። አሁን ወደፊትም እናሰማለን። ይሄንን አስመልክተን ነው ዛሬ ሰልፍ ያደረግነው። ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ ስለተጠየቀ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ ስምሽ ማን ይባላል? የወጣችበት ባት እኔ ስመኝሽ አለማየሁ እባላለሁ። የመጣንበት ዛሬ የሰልፍ ዓላማ በኦኤልኤፍ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ላይ በኢትዮጵያ በኦሮሞ ላይ በሚደረገው ጭቆና ለመቃወምና የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ፍሪደም እንዲነግስና ሰብአዊ መብት እንዲረጋገጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለታፈኑት ወገኖች ድምፅሽን ለማሰማት ነው የመጣሽው? አዎ እሱን ለማሰማት የመጣ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አከት ጅራቴ ዋደለገቴ ጅራቱ ደደብ ከናፍ ሄዱን ኬኝ ኤጋ ዴቢሳ አርከኔ ኦሮሙማል ደገኔ ቀብሶዳስ ደገኔ ቦደቲ ዴቢስ ሬፉ ጃቤቲ ጅራ ሁንተውን እረ ሂንጂሩ ከሌይሳስ ኦሮሞዳኒ ከሌይሳስ ቀብሶራን ቱሬ ኦሮሞኒ ነወጅን መነሂዳቲስ ቱረን ከወሊን ቀብሶሎ ቱሬ ከነረ ልቡዳን ጅረኒ ፊ ከዱመኒ ጅረን ዲገ ኢሳኒ ሰኒን ከፈሉዳፍ ኦሮሞዳቲስኒ ኦሮሙማ ከይሰኒ ረከተኒ ብያ ባተኒ ከናስ ጎዳዳ ኡመተ ከይሰኒፍ ቀብሶ ተይሰኒፍ ፉፉ ቀብደን ወሬ የሮዳፍ ዱፍተን ወሪ ዲገ ኢልማን ኦሮሞዳቲፍ ሂሬ አርከምተቲ ፈየደምተኒ ኦሮሞ የሮ ቢራ ሙርቢተኒስ አሞ ወኒ ዶኮታ ሂንጅሩ ወኒ ደሃተኒ ጀለ ደብረማት ሂንጅሩ እቲት ረቀባዳ ጅራ ከናስ ቤካ አላባ ዲገ ኢልማን ኦሮሞዳቲን ዱፍተ ተነጀለት ሂሪረ ባህኒ ተናን ዴቢሳ አርከተኒ ዴቢያኒ ኦሮሞ ወራኑ ንመንጅር ወሬን አራን ተነ ከነ ጎዳዳ ጅርተኒ ለከጅተኒ በይ ከነ ሁንዳውት ደቀባዳት ጅር ኢልማን ኦሮሞ ቁልቁሉን ኦሮሙማ ከይተኒ ረከተኒ ረኮን እስኒ ረጌ ዮሙሁ እስኒ ወጅንጅር እስንጭናደ ጅራቲ ብልሱማ ኦሮሞዳቲ እስንጭናደ ጅራ ሐዋስኒ ኦሮሞቲ እስንጭናደ ጅራ መኒ ኦሮሞዳቲ ወሊንጅር ረኮቴ ተኒ እስንጭና ላበን አከ ጃርማያቲስ ጃረምኑ መሌ ኡመታ hedduminaan bilisoomuun hin danda'amu. Yoo jaaramne humna ta'uu dandeenya. Dargaggoon, shamarran, hayyoon sadarkaa adda addaatti jaaramuudha qaban. Kana godhuudhaaf ammoo sirna jaarmaa qabatti bilisummaa Oromoodha. Sirna caasaadhaan qabatti bilisummaa Oromoodha. Sirni jaarmaa san sadarkaa hundattuu kabajamee sirratuu qaba. Nutillee waan wal sirreessinu ni qabna. Isinittis waan caasaa sirreessinu ni qabna. Kanarratti haa waluu wannuun jabaadhaa fayyaataa qabsoon keenya hanga bilisummaatti itti fufa. انجفلنا دوما تربوت أما سكنتا كينيا تمروف جرنا guyyaa har'aa kana namoota ciccimootu dhuguma sitti ergaa gaarii nu dabarsee jira. Kun baay'ee nu gammachiisa. Hamilees nuuf kenna. Baay'ee gammannee warri haasaa nuuf gootan hundumtuu galata guddaa qabduun jedha. Amma koree keessa nama tokkotu na gaafate dajane yaada gabaabaa ibsiitii amma hin xumurra. Galatooma ani jechuu kan hin barbaadu. Hedduu jedhameera baay'ee haasameera gammachuu bichaa ibsuudhaaf hin ani jechuun koree kana hiriira nagaa kana kan qopheesse special obbo Daandana yeroo isaa gubee kan akka obbo Negaasaa yeroo isaa gubanii
Abdi Yusuf. Onni wal bira akkuma jirutti harka wal qabannu. Akkuma wal bira jirutti lamaanis haa ta'u sadiinis harka wal qabadhaa. Harka wal qabadhaa. Ifa mana of galchaa garuu harka wal qabadhaa. Nuti Oromoon tokkummaa keenya ni eegganna. Nuti Oromoon lagaan amantiidhaan ilaalcha adda addaatiin siyaasaan waliin qoonnu tokkummaan dhaabannee mirga saba keenyaaf bilisummaa saba keenyaaf saba ituu afaan qabu afaan dhabeef saba ituu mirga qabu mirga dhabeef addunyaa irratti kan facaane Oromoonni sagalee taanee fi Oromoof saba keenyaaf lammii keenyaaf rakkina isaa addunyaatti mul'ifna addunyaatti dhageessifanna tokkummaa keenya ni eegganna mirga saba keenyaaf hin dhaabanna galatoomaa baay'ee karraa keessatti tokkummaadhaan ijaaramna dalagaa iddoo adda addaatti godhamu akkuma kana ni baana waloonni biyya fagoodhaa ስሜ አለማየሁ ግርማ ይባላል። እዚህ የአምባገነኑን የኢትዮጵያን በአሁኑ ሰዓት የሚመራው ቲፒኤልኤፍ መንግስት ባደረሰብኝ ተጽዕኖ ከሀገር ለመውጣት ችያለሁ። ከሀገር ከወጣ በኋላ ሀገር ቤት ለታፈኑት ወንድሞች ድምጽ ለማሰማት ነው ያልኩት። አዎ የምችለው በአቅም የምችለው እዚህ ቲፒኤልኤፍን የቲፒኤልኤፍን ድምጽ አገር ቤት የሚደረገውን ጭቆና ለመቃወም ነው የመጣሁት። አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ። ኦኬ መጣሽ